Amasilo, 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 Amasilo. Hojii tu mursi change ramali. Anna maalin godha jiksa. Faayidaan hojii kana siif galaan jiru jechuudha. Ati ofii kee muruu dadhabdeema gara baay'ee targita. Oh jiksa. Faayidaan hojii kana siif galaan jiru jechuudha. Tole eenyuudhaan? Tullu. Garuu malaan. Mata duresa maal jettee moggaasettamoo? Doktor mata duresa itti yaanneeru. Dhugaa jettamoo? Kanaafuu otoo nan isii moggaase mata duree otoon baasee fi mufatta laata? Baay'ee na gammachiisa. Eegasuu kaa Amaasiloo jedhuun. Amaasiloo? Amaasiloo. Maal jechuudha doktara? Amaasiloo jechuun kan biyyeen Oromiyaa magarsitu kan dachee Oromiyaa irratti mul'atu baala. Baalli kun immoo Oromoonni hedduu osoo manni qorichaa jiraatin osoo manni yaalaan jiraatin Oromoonni hedduun dhuganii garaa isaanii dhibee adda addaatirraa kan fayyanidha. Kanaafuu itti boonuu qabna. Ammas immoo Amaasiloo jechuun nus keessa keenya nu qulqulleessa. Hiriyoota keetis Oromoota hedduu ittiin of laalan. Amaasiloo jechuun kan baay'ee nama gammachiisa doktor dhugaa. Kun immoo maqaa guddaadha. Galatooma baay'ee. Doktor baay'ee nama gammachiisa dhugaa. Galatooma doktor. Wal qabannee banna. Kun hin ta'u yoo jette garuu gahee kun dheeraa cabtu osoo nafin naa kennuu qabdi. Amma reefu daandii sirrii qabatte. Obbo Gammachuu garuun koo faayidaa bu'aa qabuuf ta'uu qaba. Kun ta'uu yoo baate garuu iccitii jiru hunda seeraaf hin dhiyeesse. Daraara akkam dubbatta abbo? An sodaadhee hin beeku. Waan gochuu barbaadus dubbadhee dhiisuu hin beeku. Amma anarraa maal barbaadda? Meeshaalee obbo Gammachuu qabsiisuun hojii kootti ture. Hojii koo kana kaffaltii barbaachisaa ta'e argachuun mirga kooti. Talagalee isaa ittiin nageeddaati. Nama baratii irraa sadii. Maal goota? Jiruun addunyaa tana tanuma. Haadha sigeessa iyyuu dhiistee abbaa dafqa isaa fidate si guddisee dubartii jedhamu dursa kennita. Maata ol qabu. Laa. Hiriyummaan guyyaa booda jalqabame. Guyyaa tokko dhaabachuu danda'a.
maangala majalqabe chaa sinaate darbii keessatti argatamee Alfun faham jirabi? Baru nak jiru? Negara. Ta mish. Mali, naya ada wahai bidakana. Fina jitenya ka fasal. Sila harakam nagafachuru. Ya? Harakam itu nagafachuru. Mali chura. Fina chura apa boleh sekolah? Ini mal. So, karena chun sina nafada korup itu. Uga. Ane yara dasar ugara. Uga. Ulfinati so ada nambasi. Sirriitti na kunuunsitanii na guddistanii. Dhugaadhaan takka adda. Yeroo hundumaa oolmaa isaanii yoomuun kaffala. Aqee malee yoomuun gaafadha. Garuu hojii keenya beektu yeroo isin qaba. Yeroo hundumaa garuu hojii koo keessa waa'ee keessan kaasnu. Kanaaf oolmaa keessan gaa rabbumti umurii nuuf haalaatutti guyyaa tokko hin deebisna gaa. Gurra guyyaan geddaramte. Kana akkanatti haa ta'u maal amma akkamii dhiisaa garuu gaddi kunaaf. maal silfin dhiifnaa jechuudha. Ya ta'u nan baasallee. Saruga. Enggak, hundi keenya gaddi neemti kun boonye maal goone. Uffanni gurraachi kun lapheen keenya gurraachi ta'e takka gaddi ne. Waa'ee abbaa Alfinaa biyya toleessa kana caalaa immoo sinis of miidhuun qabdi. Enggak, baasa uffata kanas. Maaliin ta'a. Yeroo jabaattan madhiisuu mooyyee. Mee akkam mucaa kiyyallee waa akkam dhageeche. Waa'ee mucaa. Maal ta'e mucaan kiyya akkam itti waliiftare. Akkuma sodaadhetti waa'ee Ulfinaa fidaastanii. Maal Ulfinaa kiyya hin dhumu maal ta'e? Waa'ee Ulfinaa reedhi isaa namaan gadi nu godhee kun maqaa keenya isaa barreessa. Ulfinaa kanan jedhee barani nama guddaa isa godhuu yaadi kananii bar. Maqaan isaatu Ulfina. Meenatti. Ulfinaa kiyya barani. Kabajaan dhabsiisee isa dhugaadha. Namni irree karaa irratti bilbilee obboleessi kee hiriyaan kee maaf hin gorsitu jirtu naan jedha. Maaliin godhan yeroo hundumaa nan gorsa hojiin bu'aa. Namni dada gonda dari sadu gadi. Maal ta'e amma hin du'e moo nama ajjeese moo? Nama du'e raadam saduga. Saduga baay'een gadda saduga. Mucaan kiyya wanni inni ta'e maal? Hello. Ufte? Tole, keessa seen? Daddafnee muuqama. Maali maa sodaate? Fuultuu inni hordofaa jiru bara. Isaa har'a bartaa? Mana hidhaarra yeroo sii kan gara foon fannifame akka masattu ta'uu hubanne? Foonicheef jira? Maal barbaadde amma? Hojiin koo akka karoorfametti akka raawwatame ni beekta. Amma garuu kaffaltii koon barbaade. Maallaqa argachuuf haga namaa muddamtu? Ani obbo Gammachuu ganuun koo namaaf qaxaramee konkolaataa hambaa oofuun jireenyi koo yoomiyyuu akka hin jijjiiramne waan beekuuf. Amma garuu obbo Gammachuu ganuun koo dhukkubbii sammuu itti ta'aa jira malee neeraa cabsuus akka argachaa hin jiru. Hojii kana keessatti wanti hundi of eeggannoo fi suutan. Atis gaafa gara tapha kanaa dhuftu seera taphichaa beekuu qabdi. Maatiin koo beelaa obsee yeroon seera taphichaa itti baradhuun qabu. Nuti haala salphaa ta'ee seera taphichaa si barsiifna. Na sodaachisaa jirta moo? Situ jedhee ani garuu sitti maan jira.
kanarree ollaan taree dhagahuun qabu isa dhugaa siin jedha namni yeroo dhageessu waan kolfaan godha an kana dubbachuufis nuuf isin gaafachuun dhufe garuu inni guddaan maalla kun nama isa afaan koo keessaa ba'uun sodaadhe isa dhugaa maal waan afaan kasna haadha ulfina jetetti qabaate hojjettuu mana bunaa jaallatti isin jettu ulfina mucaan kiyyamoo akka ingina hojjetu kan waan jannaa argisinutti maan jira ara mucaan kiyya kanan godhu hojjetu mucaan kiyya kanan godhu anis akkasuma jaallatudha ani maal bunallee amma baay'ee taasisedhe kan saansil diba amma kan shee jaallachuu saamti kan aarsuudhaan ajaallatu rakkina qabu jaalalli sitti akkasuma garuu intalli amma garaanshee guddatti ulfoofti jirti mucaan kiyya kanan godhu wanna ilaa isheen immoo tumboo maaliif jimaa qamaa oolti dhugaatii nama meeq ajiin las kaagaraa oolti nama akkasii wajjin jaalala jalqabe gaa ulfina tamboo wajjin afuufamoo sila akkam ulfina rabbimtu kan hojii kifaarsa dhugaa namaan gadi nu godhe ulfina kan hojjeta mucaan kiyya kan akkanitti godhi sanatu beekaa bar isheen immoo guyyaa guyyaan nama kash labbootaa wajjin oolti garaa oolti isarratti tumboo kana tutaa oolti jimaa qamaa oolti wuskii kana dhugaa oolti afaan ishee maal fakkaatu innis wajjin jalqabee wuskii kana dhugaa ilkaasaan jiru jimaa tumboo kana numa tuutaa ulfinanillee wuskii araqee dhugaa oola baankonii shubbisaa oola badiin buute barana badiin buute abbaan isaa du'ee oduu ji'a jaanguun na bisaan isaatu naarsaman isa dhugaa sila gurbaan maal ta'e ani isatti mira amma sila darbee dhufee sin gaafatee turin dhufee muunatti mi aki haadha kun haasossobinaan jedhe ani baga jirin akkamittiin jejaatu lafeen abbaan keen qorin akkamittiin ati fuudha yaadda maatiin firri maaluun jala jedhe ani baay'ee natti tolle bakkuma tijjanii amma sin fudhatu illee kan buhaa kanaaf ufa isa dhugaa sin jedha ati ijuma keetu argite ija koodhaan ani yaa jalqaba maallaqa naan fixee naan jedha biiroo dhufina rakkisa yeroo baay'ee nan gadde maallaqa yeroo waan fixanaan jedha maal mindaan isaa baay'ee guddaa beeka sila qaamni isaa keessa akkam waggaa keessa dhaggama maal amma gaafumatti naa sooree sammuusa sirri miti waan atti deebisu sammuusas gaarii miti maallaqni doon mucaan kiyya waahumaan tuqame badiin buute mucaan kiyya wayiin tuqan malee mucaan kiyya akkanaan akka kanan taane ka waa tuksiste isa akka mucaan kiyya mooyyuu ana mooyyuu akka akkuma kunoo maal akka tuksiste maal ulfinaa maalidha ulfina isaa nu dhabsise isa dhugaa siniin jedha ulfinaa budeena goote maanguddoo maal goona gatakkaa jiran amma tunni fuudhuu barbaade isa dhugaa dubbachuuf oromoomti bareedduunaas naannoo keenya kan aadaa isheef safuu ishee beektu naannoo kana ijoollee bareedduu jiru fakkeenyaaf ijoollee obbo Rabbumaa ilaalame akka isaan babbareedan isaanumarraa nama tokko filate sinis filtanii fi fuusisuu dandeenya. Innis beekaama akkas godha malee. Ulfina nama namanti isheen immoo tamboo tutaa innis ammoo tamboo jalqabe jimaa kana numa qamaa. tamboo tutaa guyyaa Maaloo. badiin buute bara Waan hunduma isaa beektu. amma kan tamboo afuuftu wajjiniin afuufamaa ta'ee innu maarre Afoomaatu maal biitti isaa sun badee maal isaa badee maallaqa irraan taanii jaalala irraan taanii maqaan balleessi. Ana kan nadinku bokunsi sodaatee maajee ergu natti min inni amala isaa kanaan yoomiyyuu taanaan jaalala isaa fuulletti dhufee siin ibsu ati dubbisuu qabda kan na aarsu isa kana miti bokkuun dhugumattu soo na jaalate maajii natti hin ergu ture jaalala isaarra amantaa waan hin qabaanneef yeroo hundumaa jaalala isaa fuulletti dhufeetoo ibsachuu kan sodaatu. Mee kallattii biraatiin si ilaaluuf yaali. Jaalalli bokkunsiif qabu baay'ee guddaadha. Akkamittiin jaalalli bokkunni dhufee fuulduratti jaalala isaa si ibsa? Lubee bokkuun beektu ati? Kun of goyyoomsudha. Dhugumattu soo na jaalate dhimma kana naaf iccisiisii jedheetu jeeddala foon afaan namaarra buttu jaarsummaan ergu ture. Ammas taanaan jeedala si nyaachuuf si marsaa jiru kana moo'uu barbaadda taanaan
deemitiit gaafadhu. Jaalala isaa akkasii ibsuuf humna ta'eef. Kanaafuu sibiila asuma waa barbaadnaa fi kana dhiiseedhaan ani isa dhugaadha kana dhiisista kan lammataan haadhaan qabeeree nufumas waa'ee isaa irratti jechuun waa'ee qorannee nufeemas. Mucaan kiyya amma akka kana ifa ta'e biyyi maal naan jedhata. Isa jedhee. Nama famuun na gammachiistan isa dhugaa isin jalaan ulfina galatoomaa ammas taanaan eeggadda dhufee isin gaafatee naan diddanii baay'ee natti tole inni immoo deemin haasofsoo biyyaa armeekoo akka hin fuudhu maal sammuun koo yaadu. Lafeen abbaa isaa tun gogiin akkamittidha kan sinfusistan. Akkamitti inni abbaan isaa erga du'e jedha. Sirriidha. Haadha mooyyuu ani nuuroon barbaadan jedhe. Akkamitti nuuroo barbaada inni abbaan isaa du'e aduu jajaan guute. Sammuma akkamittiin yaadeen jedhaman. Ulfiyaan akkasuma turre. Ani isaa amma ka fuudhutti jirtu sun amma inni ulfooftee sammoo sila akkam. Hojjetu mana boraanaa ulfeessee sin jechaan jira. Sila mucaan kiyya barii hojii akkanaa keechan galuuyyuu ture. Waanuma tokko tuqsiifte malee daa'imni kiyya keecha akka kanan galu. Sarugaa anu baay'ee gaddaan ture baay'ee. Asuma nama fakkaate hoo maali dhiisaa. Waa'ee ulfinaan dubbadheen sarugaan baay'ee ilaa biiroo keessatti taa'een bu'a. Obboleessi koo sadarkaa guddaa akka goon barbaadu. Oolmaa keessan akkamittiin deebisan nama gaariirraa gaa'ela godhannee ijoollee isin ilaalee isin kabajuu qabna malee maali. Sila hojjettuu mana bunaa kan barattu isaa wajjin sila kan barattu ija isaa maaltu tiraakoorratti itti qabate moo ija isaa? Waa toksiste haroon beek maal akka toksiste amma kan jedhu inni guddaan itti kana namni gabraa kan nagee. Amma jechaan naqnari. Amma inni guddaan inni darbeera mucattii kun dhufee sinaa barsiisu fidaayeedhaan ilaalaa isin ijjiima keessanii maluma yeroo sana gara namni ilaaluun qabu. Tadi garaachesee hudhachuu danda'a. Ijaan ilaala malumaan ilaala. La tuduutani turree fi keessan bee garuu isa dhugaa isin hin jira turree fi keessan bee akka tolee hin jenne. Ilaalaa deemaa nagumaan deddeebisa. Lammata akka fiddeen dhufne jedhani malee akkanaan waa'ee cidhaa waa'ee nan fuudha anaaf si wal hin arginu jedhani. Isheenis gaafa ilaaltani beeku. Akkas akkas godhaa adda baasaa. Annaf akkamitti fuudhee? Bakka dibdan natti tolle baay'ee baay'ee natti tolle. Ani kun natti hin taphachaane keechan jiru jedheen. Maal sirriidha. Oggaana fuudhee achumatti fuudhee hookan. Bakka dhiisan inni garabaramu maal wanta anaaf sinyaasofne icititti qabadha. Iciti isa dhugaa maafidha wanta kana anaaf sinyaasoo keenya ulfinaan dhaga'eennaan nurraa fagaatu. Nurraa fagaatee jechuun immoo mucaan kun haadha isaas hin dhaba obboleessa isaas hin dhaba isa dhugaa sin jedha kanaaf iccitii malumaanii gorsinee obboleessa keenya maal goona amma dandeenyutti karaa qabsiisa muccitii hojiin garuu gargar ba'uu qabu an baay'ee isa dhugaadha an kabaja isaatu ni ilaalin fuudhu isa eegaan jira. Maal gaafa ilaaltani qalbii keessa hin jibba muccitii maal amala qabdu amala maalii qabdi isa dhugaa sin jedha. Jaalalleen abbaan jira jedhe. Maanguddoon bitaa mirgaa qabna jedhe. Oboo keenya akkanatti jedhee kan guutetu jira. Isaan marruu maan nuun jedhan. Borborolee maatii ishee gaafa qoranu maatii ishee gaafa dhufan maal hojii ishee maal ollaan moo hundumtu beeka. Beeku gaanii nu kana jaalladha. Garuu amma sin hambaan booda reyaa isaadhaa boleessa isaadhaa utuu inni jiru akkamittiin akkas ta'e akkanaan jennee dursa dhufa. Yoo ishiin addaan hin bahin hiriyaallee hin beeku gaamichaan jechichaadhaaf akkas ta'e. Gargar jar lamaanuu gargar bahuutu isaan irra jira. Dirqama malee kun gaatiin barbaaduma. Dirqamadha. Amma sadugaa sinin jedha. Amma ani isa bachuuf hin ta'in ani sin gaafachuu dhufe garuu jechumaa fedhe isinitti dhiifama amma deemuun qaba dhiifama. Amma buna dhugdee qaba. Lakki yeroo kan deeda sadugaa karammoo gaa buna dhugaa. Ma harmee kodha. Kana moo qabadha. Muccitti garuu tole akkan jenneedhaan. Jala tole ga harafina nagaatti tinimina jore nagaatti nagaan galiga tole amma deemuu feetu Constable sababiin asitti si waameef akkuma beektu anis caalaa muuxannoon qaba si gorsuu barbaade
maatii keefis jiraachuu qabdu. Saaja, wanti jechaa jirtu gonkumaa naan galu. Maal jechuu barbaadda? Hojiin kun ulfaataadha. Beektaa lubbuu keetiyyuu si dhabsiisuu danda'a. Ittiin beektu taanaan lubbuu keeyyuu si dhabsiisuu danda'a. Waan tokko otoo taa'e situ miidhama. Namni si cinaa dhaabbatu hin jiru. Kanaaf itti beekuu qabda. Saajin, kana bar anis atis yoo ogummaa kanatti gal aarsaa jiru hundaa beekneeti. Kan waadaa gallee ogummaa kanatti seenu. Siif galaan jiru jechuudha. Sababa hojii kanaatiin hiriyoonni koo baay'ee ennaa miidhaman argee jira. Mee caalaafaa beekta taana amma eessa jira? Namni isaan garagalee ilaalu hiriyoota koo baay'een isaanii sababa hojii kanatti du'anii lubbuu isaanii dhabanii. Muuxannoo korraan si gorsaa jira. Siif gala taanaan kun naaf gala. Naaf gala Saaji. Maaltu siif gala? Wanti hunduu naaf gala Saaji. Kana boodas wanti beekuu qabdu Saaji. Yeroo hundaa wanti beekuu qabdu an nageenya uummata koo eegsisuudhaaf hanga lubbuu koo aarsaa gochuutti niin deema. Yeroo hundaa kana beekuu qabdu. Waadaan koossan dhugaadhaaf dhaabbachuu. Nageenya uummata kootiif dhaabbachuu. Siif gale hiriyoonni koo hedduun dhugaadhaaf jedhanii lubbuu isaanii dhabanii. Anis karaa isaaniitiin hordofu. Yoo dandeesse muuxannoo kee gaggaarii isa na gorsi. Konstaabil xumureera. Gorsa koo otoo fudhattee si wayya. Konstaabil gorsa koo. Otoo namti ittiin nan dursiin dursuu qabu. Amasilo,